انتو منير نمو نمو ايش ديما عندنا حسب بنتو تنت ايش نبيخ ها نبيخو بكاسين ديم دميتو شالتو نو وجين دايما نبيخ مجايون تيو وجمان دايما يسانقوتو ها يسانقوتو وجمان دايما مجايون تيو لوجين ديماني سبونتو نو وجمان اتو مال دري دمانا قوات الجزائر تيتك وتارتا اوكي يرو مانا تعاونو واي كي ان دبتاني وان كي ني اساني إسان واي كي مال دبتان ما هو دبتاني وقت تنكر رغا دبچوداف har mana kana wonni dhufeef waan salphaaf miti jechuudha kan iddoo kanatti wonni argame jechuudha akka tasaa meeqa dibeen irra ليش؟ ha ليش انت؟ waay fi gadi bee انبو gadi hin baatu maaliif ما انت شفان manni hundi cufaadha saala kana gabbee kaan waa soof deema as ta'e انبو ha انبو maaliif نو من نقول نشوف هاي سبتمبر saalaa teettare ana bar waa haasa'uuf deema kanaaf ليش؟ gootu mana kana keessa jira maa gabbootitti waa as keessa kaan jiranii ما نقول ha ما نقول maal godhuufi tole kabajamtoota hordofaa kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf har'a an silaa wanni iddoo kanatti argameef waan xiqqaaf miti jechuudha akkuma beekamu silaa amma an mucaan kun daa'ima silaa osoo nama sharrii yaadu ta'e jechuudha isinii galaami nama sharrii yaadu akka haadha sabboontuutti silaa mana isii kana keessa taa'ee isinitti himaa jechuudha akka isiitti nama sharrii yaadu osoo ta'e an silaa mucaa kana har'a mana kana inni kun daa'ima mana kanaa fuudhee iddoo barbaade yoo fedhe awwaalee yoo fedhe akka fedhe godhuu hin danda'a jechuudha garuu akka haadha sabboontu sharrii yaadu akka haadha sabboontu falfala yaadu daa'imni kun waa takka nan godhana isin galaami anis mucayyoo qaba jechuudha daa'ima xiqqoo qaba sababa nama fakkeenya sababa caaltuutiif mucayyoon daa'imni tiyya xiqqoon sun yoo rakkoon irra ga'e natti hin tolu isin galaami kanaafuu an amma sababa haadha sabboontuuti jecha mucaa daa'ima kana rakkoo irra geessuu hin barbaadu garuu osoo badala mucaa kanaa sabboontuun har'a mana jiraatte silaa wanni uumamu waan bada uumama kabajamtoota hordofaa kiyya dhugaa dubbachuudhaaf wanni ajaa'ibaa kan ni uumamallee silaa yaanni kiyyallee wanni an barbaadellee naa mijaahe jedheetiin yaadee ture garuu rabbii godhuudhaaf akkuma mucaan amma daa'imni kun naan jedhe jechuudha guutunuu wal fudhatanii manaa deemanii jiranii an ammoo mana taa'ee qo'achuu jira ulaa kaawwan cufanii deemanii jiranii qollofamee jira anillee ulaa laalee ture ulaan guutunuu gurfa kaawwanii qulfiidha kana qofa diimaana banaa dhiisanii biraa deemanii jechuudha kamtu osoo silaa har'a sabboontu mana kana jiraatte ana waa takka hin barbaadu caaltuullee hin barbaadu mucayyoo tiyaallee hin barbaadu isin galami nama tokko itti naajamu irra osoo sabboontu mana kana jiraatte yaani gumaa ta'e kafaladhe jechuudha akkuma guyyaa duraa isin hin jedhe san jechuudha silaa iksima qabeetuma kalaas manumatti galfadheetuma ani yaanni kiyyaa guutamee jechuudha gaaf sanne haati sabboontuu fiigichaan mana kiyya bakka an jiru na dhuftee na kadhattee mataa kiyya na dhungattee caaltuu amma asitti awwaalte sanallee akkasuma daa'ima itti akkana na dho'isan tanallee guyyaa sana ofii isiitii maal gooti mana kiyyatti fiddee dhuftee rabbiin sodaadhu ana si balleesse dhiifamaa naan jettee jechuudha garuu an amma daa'ima kana ani inni maal godhe waa takkan beeku daa'ima isa amma wanni irra barbaadu hin jiru kabajamtoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een karaa garagaraatiin nadda waltanii akkana maaliif akka maarree jettan jechuudha mee
isi osoo isin ta'e mee akkam gootan kabajamtoota kiyya daa'ima keessan isin jalaa fudhatanii anama daa'imatiin harkaa fudhatanii caaltu haajaan qabu caaltu yoo fedhan haa nyaata fedhan nyaatanii fedhan akka fedhan godhanii akka barbaadan godhanii awwanni barbaade maalidha daa'imatii barbaade jechuudha ammas taanaa wanni an fedhu daa'imatii malee dubartii fuudhullee dhabeetii miti akka isaan akkana godhan kanaaf silaa hanga ammaatti an dubartii mana galchuu dhabee sun taane anaga daa'imatii sana halli itti godhuuf yookaan waawwii akkasuma illikii haa sabboontuu narra dalayte kana si'a dhibbaan deebisee irraa dalaga jedheetiin haga ammaa ture malee ani waan biraatiif miti. Akkasii kabajamtoota kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf annin aarii onnee kiyya kanan na gubate jechuudha. Silaa har'a silaa osoo jarri mana jiraatanii har'a yookaan waa qiyaamaa yaanii baay'eetu mana kana keessa bu'uuf deema ture jechuudha. Garuu rabbi godhuudhaaf jarruu mana hin jiranii. Mee amma mucaa kana kun isin dura gaafii ho'i gaafadha. Inni kun daa'ima waa takka illee hin beeku shira isaa yaadan san hin beeku jechuudha amma inni daa'ima waan arge hundaa inuu hima muraado yeroo caaltuuniif haa sabboontuu mana jiran eenyu dhufa mana kana eenyu fadhufa. Saabtii isii fi jaarsa isii. Saabtitti eenyu? Caaltuu. Saabtitti caaltuutii fi jaarsa saabtitti caaltuutti dhufa. Dhufanii maal godhan? Fuudhanii deemanii galgala fidan. Tole agartan kabajamtoota kiyyaa waa inni jedhe mucaan kun waa inni jedhe agartanii jirtan jechuudha. Wanni inni jedhe maalidha yoo afaan isaallee xiqqoo isin galuu diide mana kana eentu dhufaa jedhee gaafannaani saahibtitti caaltuutii fi jaarsa isiitti dhufaa jennaan jedhe jechuudha. Yoo dhufanii ka'anii maal godhanii jennaani ganama dhufanii fuudhanii deemanii ka'aniiti galgala fuudhanii asitti deebisanii jedhe jechuudha. Yaani anamma kattiin kun amma yaani akka jarri wanni jarri dalagaa jiran kun an dhugaa dubbachuudhaaf naallee galaan jirullee akka isaan deemaa jiraniifillee garuu ni fahama waan isaan deemaniifillee an akkanuma naa gala jechuudha osoo nama dayyuu isaan nama jazbaa waan akka hin beekne tokko taate wanni jarri ittiin deemaniif kunu yaani galuu fi dhabuu danda'a jechuudha kabajamtoota kiyya ammallee gaafisi gaafadha nan suubiin dhugaa jiru natti karameellallee si bitaa shokolaataa huccuu waa ati feete waa ati barbaadde si bita jechuudha si galee waan si gaafadhe nan suubiin dhuguma jiru naa himta ansiin tokko tamam ansiin tokko ammumaa yoo asii bahu shokolaataa waa hunda waa ati barbaadde caammaallee huccuullee si bita si galee si bite akka si kenna jechuudha namichi suniif jaartiin namichi sanii yoo saayibtittiin caaltusu yoo mana kana dhuftu maal jettiin caaltuun? Hajjiin saree wanni goona hajji nama badaati ittiin deebiinni numaatu darsaa habiraasii barbaade itti heerumta. Tole akka jedhanii jiru tamam caaltuun yeroo isa akka jedhanii sanii maal jettiin? Isii booda jirtuun gabbeessa baadhe. Isin yeroo booda jirti atammoo biraa gabbaate jechuudha. Baga gartan yaani rabbiin kun bar guyyaa tokko kabajamtoota kiyya isin amma isiniin kun anaa kana nama badaa nama yaani waa takka hin beekne nama jazbaa nama wosa koo yaani jettaniiti anaa kana akkasii na beektan jechuudha. Garuu dhugaan tiyya kunoo akkana baatee jechuudha kabajamtoota kiyya. Abboo telefoonii cufi kaasillee cufsi kin feenu. Akkasii kabajamtoota kiyya isinii galaami. Dhugaa jiru kunoo daa'imni duudaan kun jechuudha daa'ima duudaa kanarraa dhugaa jiru baga gartan maal jedhamee dhageeffadha yeroo dhufan saayibtitti isiitiif jaarsi saayibtitti isii yeroo as dhufanii maal jedhaniini haasoon isaallee daa'ima waan ta'eef isin galuu dhabuu danda'an isin ibsa dhufaniiti hajjiin nama sareedhaa nama badaadhaa amma booda isatti hin deebinii suudii deemii nutuyyuu maallaqa ati ittiin deemsan nutu sii kafalaa achi deemteeti dalaydee nuu kafaltaa jedhaniini jedhee jechuudha mucaan kun kabajamtoota kee roorroon kana caalamee ni jirti roorrummaan kana caalamee jaartii namaa nama jalaa fuudhanii jaartii namaa nama jalaa fuudhanii asitti waan kana hunda akkana jechuun kun roorrummaan kana caala ni jirti mee osoo isin ta'e mee dhugama jiru nallee hin gargaarina isaanis hin gargaarina haadha sabboontus golaa caaltu nama tokko illee hin gargaarina mee amma wanni mucaan kun jedhu kun osoo isin mana keessaniin bahe ani wanni kun akkamiin ilaaltame an wanni na aarseeti akkana olii gad deemee wannaa jechaa jiru waan kana jechuudha an jaartii biraa fuudhuu dadhabee sun taane haga daa'ima ta'e sana bakka godhuuf haga yaanii illikii tan haadha sabboontuu irraa bahuuf waan takka ittiin seenuu taa'u jira malee yoo fedhe dubartii 10
har'a oseen sun danda'a jechuudha kun isin galame kanaafuu kayyamtoo kiyya wanni akkana na gubeeti waan akkana na dalasisu jiru shira narra deemu jiru kana jechuudha amma cirraas jaartii nama jalaa baasanii nuti suurii soofa isa jalatti hin deebiin akkas taatee achi deemtee birii nu kafalta akkas taam mucayyoo intalli tun amma suudii kana yoo deemtu daa'ima sana baadhattee deemti moo daa'ima kana ofiirraa fuudhanii gurgurachuuf deeman moo anamma wani naan galle kana jechuudha isin galame anarrallee dhufee isaan mana kana dhabeemi guyyaa biraallee dhufuun kiyya dhufuudha kaamera viidiyoo kanallee waraabamaa jira argu jirtanii ragaadhaaf waraabu jira jechuudha yoo rakkoon takka guwaan gallu taate seerrillee dhibbaan dhibba akkan hin gaafanne itti amana jechuudha maaliif jaartiin tiyya mana isaanii jirti jechuudha daa'ima of jala qabattee daa'ima kiyya qabattee mana isaantu mana kiyyaa baasee jechuudha walumaa galatti kun ragaa viidiyoon kun ragaa guutu seera dhiise abbaan seeraa iddoo kana dhufee yoo waan nagaa taate viidiyoon kun ragaa dhaabnata kanaafuu haati sabboontuu waan dalagu jirtu kana yoo ofii gaabbitee dhuftee mana kiyyatti miila kan na dhungattee miila na dhungattee sii galaami dhiifama nan gaafatin an waa takka hin beeku an guyyaa duraallee isin jedhee jira jechuudha guyyaa duraallee isin jedhee jira jechuudha waan isin akkana goote kana sabboontuu tana yoo annikaa godhee ittiin garsiisin ani waa takka hin beeku isin jedheera har'allee silaa wanni ammana kana dhufeef tokkoffaan waan sani osoo haati sabboontu mana hiraatte haadha sabboontu harkasii duuba hidhee muka hidheeti sabboontu biraa fuudhee ba'uu dhufe garuu carraa akka carraa ta'e rabbi godhuuf jarruu mana hin jiranne mucaa daa'ima kana malee an daa'ima kanarra haajaan qabu akkas jechuudha kanamtu kiyya dhugaa dubbachuudhaaf an silaa qaata dhufeerallee iddoo kana qaata dhufee ala kana turellee waa lallaalu ture wanni laaltu maali yoo jettanii yaani haala qilleensaa osoo laalu jiru akka tasaa yaani nama tokkollee ka gabboo dhabnaanuma yoo jedheetuma yoo shakkee wannaa jedhu akkuma shakkeessan nama tokkoo mana hin jiru jechuudha kan tokkiyya akkasitti ooseen jechuudha sila har'aan yaani nagaaf hin dhunne dhugaa dubbachuudhaaf yookaan lubbuu ishee dhabee yookaan ammoo nama tokko waa godhee yookaan ammoo sabboontu mataan asii fuudhee deemuuf dhufe garuu akka carraa ta'ee mana hin jiranii mucaan kaameraa na waraabu jirullee yaani rakkoon fiduu sodaatu jira minaamin jechuun jira jechuudha dirqiidhaan fidee dhufe jechuudha maaliif inni kaameraa narraa waraabu dhufe malee abbaan dhimmaa ana jechuudha yoo abbaan fedhe yoo dhufe anaan wal gaafata malee inni waa takka badiin qabu inni waa takka wanni gaafatamu hin jiru si galee kanaafu amma walumaa galatti anamma wanni barbaadu har'allee as dhufee jira jedheeti waan kana dhiisuu sun taane hanga dhugaan ta'e onnaa baatuuf hanga waan jala deemu jira kana guutuu dhibbaan dhibba sirreessuuf wanni aan dhiisu takka illee hin jiru jechuudha nyaattee ittaa dhuydu isin galaame kanaafuu amma walumaa galatti osoo rakkoon takka hin uumamin asii deemuu barbaade jechuudha yoo amma as turee tiwwannaa jedhe amma jarrillee yoo dhufan jechuudha booda yookaan rakkoo biraatti uumamuu danda'a anamma kanaafuu amma nin deema muraado yoo isaan dhufani akka ana dhufe nama tokkotti ni minsi galee haa sabboontu illee dhufte caaltutti illee sabboontutti illee waa takka hin dubbatin si galee waa ati feetu anas sii bita waa ati feetu anas sii bita tolee si galaami akkasii kamantu kiyyaa mee kana fakkaata jechuudha hanga viidiyoo biraa guyyaa biraa walitti deebinutti nagaan nu tura waan irra geennee fi akkaataa itti jirruu fi waa irra jirru waluma quba qabaanna siin jedha karaa koomintiin yaada keessan sirriin jirtu waan jettan illee dhugaa yoo naalleen dubbatina isaanillee dubbatina abbaa badii qabu dhugaa jiru dubbadha siin jedha hanga xumura sagantaa kennaa waan hordofanii baay'ee gaggaafama kabajama wal fadhaa siin jenna nagaan nu tura kottu waa si bita waa takka illee godhu waa bitee fi deebisa